Ashama harka fuune dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa qabsaa'ota Oromooti. Seenaa qabsaa'ota Oromoo keessaa seenaa Jeneraal Taaddasaa Birruu qabadhee hadha jira. Turtiin keessan humna faana ta'uun affeerraa kooti. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Jeneraal Taaddasaa Birruu bara 1920 hanga bitootessa 19 bara 1975tti koloneela loltuu waraana Impaayera Itoophiyaa fi sabboonaa fi qabsaa'aa mirga Oromoo ture. Jeneraal Taaddasaan jalqaba irratti leellisaa tokkummaa Itoophiyaa kan ture yoo ta'u, yeroo booda garuu bara 1960 keessa gara qabsaa'aa mirgaa fi walqixxummaa Oromootti jijjiire. Jeneraal Taaddasaa Birruu Haile Sillaasee keessa Impaayera Itoophiyaa keessatti kutaa bulchiinsa Shawaa kan argamtu Salaaletti dhalate. Abbaan isaa Obbo Birruun waraana Xaaliyaanii irratti summii gaajetiin du'e. Haati isaa ammoo gadda kanarraa ka'uun ji'a 3 booda du'an. Loltuu ta'uu isaa. Erga warri isaa dhumanii booda Taaddasaan wasiila isaa beekaatii kan miseensa Arbanyooch riphee loltoota Xaaliyaanii lolaa turetti dabalan. Booda irrattis qabamee hidhaa umrii guutuu fi hojii humnaa itti murtaa'e. Maqaadishoo Somaaliyaatti hidhame. Amman Bartash bara 1940 Maqaadishoo qabatee bilisa ba'utti achi ture. Jeneraal Taaddasaanis erga hiikamee booda leenjii waraanaa Keeniyaa deemee fudhate. Bara 1941tti Itoophiyaatti deebi'e. Achiin gara sadarkaa Lieutenantiitti ol guddate. Achumarraa eegalees Akaadaamii waraana hoolotaatti galmaa'e. Achi keessattis akka barsiisaa yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa ture. Bara 1954ttis Jeneraal Taaddasaan gara Lieutenantii Koloneelaatti ol guddate. Waraanarraas gara humna poolisaatti jijjiirame. Humna poolisaa kanas akka ammayyeessuuf dirqamni itti kenname. Achumarraas xiqqoo turee dura ta'aa Faxinoo Daraashii ta'ee muudame. Fonqolcha mootummaa bara 1960 fashaleessuu keessattis gahee guddaa taphate. Amanamummaa Haile Sillaasee qabus agarsiise. Yeroo dura ta'aa Faxinoo Daraashii ture kanattis lammii Afrikaa kibbaa sirna apartaayidii qabsaa'aa ture. Neelsan Mandeellaa leenjise. Shugguxii Liinsel Salf jedhamtu kan Maandeellaa kenne isa ture. Taaddasaa Birruu bara 1953 gara Birgaadar Jeneraalaatti ol guddate. Yeroo inni dura ta'aa Faxinoo Daraashiitti itti aanaa Komishinara humna poolisaa biyyoolessaa ajajaa waraanaa naannoo fi dura ta'aa duulaa dubbisuuf barreessuu biyyoolessaa ture. Waldaa Mancaa Tuulamaa keessattis gahee guddaa taphataa ture. Jeneraal Taaddasaa Birruu jalqaba sochii sabboonummaa Oromoo hin balaaleffata ture. Erga muummichi ministeeraa Akiluu Habtawaldii wajjiin haasaa godhee booda Taaddasaan ni jijjiirame. Akka dura ta'aan duula dubbisuu fi barreessuu biyyoolessaa Taaddasaan Akiluu Habtawaldii wajjiin walgahii ta'etti Akiluunis Taaddasaa Oromoo ta'uu isaa waan hin beekneef Oromoon akka baratu gochuu fi Oromoo loltuu qacaruun gaarii akka hin taanetti hime. Jechi kun Taaddasaa yaada isaa akka jijjiiruuf waxabajjii 1964tti miseensa waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa akka ta'u godhe. Waldaa keessattis sochii baay'ee godhe. Beekamtii mootummaan Taaddasaa Birruu fudhatamni waldaa gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa akka dabalu godhe. Dabalataanis dandeettiin gaggeessummaa isaa dhaaba kanarraa gara dhaaba mirga Oromoo qabsaa'utti jijjiire. Karaa dhaaba kanaas Taaddasaa fudhachuun dura buutonni loltootaa baay'een isaanii uummatni siviiliin, namoonni baratan, namoonni biizinasaa fi gaggeessitoonni amantaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa makaman. Namoonni kunniin baay'een isaanii Oromoo ta'uu isaanii dhoksanii kan turan yoo ta'u, dhaaba kanatti makamuun isaanii akka eenyummaan isaanii deebisu akka labsutti ilaalan. Mootummaan mormii godhuu isaa. Taaddasaan Birruu waldaa wal gargaarsaa galuun isaa fudhatama dhaabichaa dabale. Kun immoo Haile Sillaasee fi qondaaltota isaa aarse. Akiluu Habtawald Taaddasaan akka masaanuutti ilaaluu jalqabe. Akiluun dhukaa boombii Finfinnee ga'e fi finciltoonni Oromoo Baalee kaasan sababa godhatee waldaa wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa akka cufamu godhe. Miseensonni isaanis qabanii baay'ee ajjeefamanii baay'een isaanii immoo biyyaa bahan. Taaddasaan hunda jalaa bahe. Garuu hidhaa mana jalaa waggaa 3 booda dhokatee jalaa bade. Kanatti aansee loltoota Oromoo sadarkaa olaanaa irra jiran wajjiin ta'uun fonqolcha mootummaa yaalan. Haile Sillaasee ajjeesuufis karoora fonqolchiisuun garuu osoo bakka hin milkaa'in hafe. Taaddasaanis qabamee umrii isaa dullummaa ta'us
garmalee reebame. Murtiin ajjeechaa itti murtaa'e boodarra gara hidhaa guutuutti jijjiirame. Warri isaa wajjin fonqolcha irra hirmaatan baay'een garuu ni ajjeefaman. Taaddasaan boodarra hidhaadhaa gadi lakkifamee galamsuu hidhaa mana jalaa akka ture godhame. Taaddasaanis yeroo kana geggeessitoonni Oromoo bebbeekamoo kan akka Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxoo, Ahmad Hundee fi Sheek Bakrii Saphiloo wajjin wal qunname. Waxabajjii bara 1971tti Itoophiyaan jeequmsa keessa waan seenteef Impaayerri Itoophiyaa dadhabe. Taaddasaanis carraa kanatti fayyadamuun galamsoo miliqee gara Finfinnee deebi'e. Dargiin waraana aangoo mootummaa of harkaa galfate. Taaddasaanis ministeera dhimma keessaa akka ta'u gaafate. Taaddasaan kana fudhachuu didee erga yeroo lammataatiif diddee booda humni poolisii akka to'annaa jala akka oolchuuf ajajame. Taaddasaan kana jalaa miliqee loltuu fincila waraanaaf Shawaa keessatti gurmeesse. Loltuu keessatti hiriyoonni isaa kan turan kan akka Koloneel Haayiluu Raggaasaa, Injiinar Abbabaa Gabramadiin fi dhumarrattis Jeneraal Jaagamaa Keelloo isatti dabalaman. Kabaja gootichaa wareegama Elomoo Qixxuuf jecha maqaa waraana isaa fayyadamaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhu jalatti socho'uu jalqaban. Du'a isaa Jeneraal Taaddasaa Birruu finciltoota geggeessaa kan turan yoo ta'u, Jeneraal Jaagamaa Keelloo ganama Haayiluu Raggaasaa wajjin booji'ame. Taaddasaa fi Haayiluttis hidhaa umrii guutuu itti murteeffamee boodarra kan dargiidhaan gara ajjeechaatti jijjiirame. Taaddasaa Birruutii fi Haayilee Raggaasaaf geggeessitoonni Oromootaan baay'een gaafa bitootessa 18 bara 1975tti ajjeefaman. Seenaa hedduu garaa nama nyaatu. Jeneraal Taaddasaa Birruu hayyuu fi gameessa cimaa ture. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. An kan isiniif qopheesse Areerii Kadiir.